Tini naafanii fi masummaa kan kee kana sitti naafanii. Kanaaf ati irra kaa'attee isaanii waliin haasa'iin. Atama bar fooloo 70 qabdaa bar. Isaa waggaa 5 tiktookii kana keessa jiran fooloon isaanii 10,000 3,000 sii galee. Ati kun dhuftee ji'a 3tti fooloo 70 horattee amma Ahmaddiin Aggaaroo jedhan Aggaaroo yeroo booda maqaa keetiin waamamti sii galaa. Amma dapat tergemetin mah. Mani? Eba namni eba ada kamu. Argal fika bahade kong kan nama manat tijare. Nyaci teo bahasa nan eba ada sini nas gigaru. Namni nambe kon. Mani? Mana coba di tijare kan nyaci teo bahasa. Sekarang. Wallahi cuma ini naga. Asa makroni ka bagesa. Wang dia bete udah kalau sogit. Namni ada amma ko tiara kada munjur. Namni ada berapa munjur. Bisa ora pidan. Ojo diculan. Akal bagit ele kaya kita tiada kan. Kita kalau mete mete. Wallahi kita kalau itu tercet wallahi lazim. Hari koten. وانت ما رغوتي ان اون جنو بيت اللي جو مالف ربي اللي مثلك جلال اللي ميل على جلال توني بربي بكري تمر دفه قالوا ربي وجينا اسقي الحمد لله بلام هذا وقت اللي والله ابان في تنامون ابان في دني سامتي وسما مرات ما جرك كي سنجر ريو تاي وسما هم بر بادي بريسه مجا كون ارغغا فانيسا ولينا صوتي غياتا كو هذا افان جرا افان فلاتين afaan haadha koo jedhu afaanii fudhatee hin beeku sigalee afaan haadha koo jecha jedhu afaanii fudhatee hin beeku gatima haadha ofii kabaju sanii kuyyoo waan barbaadillee soda kun godhayaan hedduu kabajaa godha hedduu jechuudha namni haadha ofii jaalatu haadha namaa kabajaa jechuudha sigalee. Namni haadha ofii kabaju warra nama warra ofii kabaja namni haadha ofii kabanya warra ofii kabaju dhagee wadhaa dhawaatitti nima nama afaan dubartiitti baala gaa darsu baala gee dhufuun mataatiif dhiirri isin dubartiin wakati baatee darsitu ijoollee mara. Haadha qabdu maamina maara sitti gadi yaade. Kan fuudhan maal waadha kan shamarran bee haadha keenya warra keenya tokkoffaa dhibee kabajuu qabna dirqama. Jannannee too'iti miliyaadhaa jedhanii jannannee. Ati dhagahin warra sin geenne waa sin jedha takkitti isin dhagahin. Bara koomentii ta'uu dubbisuun barree naanii natti. Warra beektaa. Waliin jira. Guys keeppi tan akka tuttuqaame. Ada batin kan agiftere aku vijau entah dah kita nulis cakap disu kan. Jero tahu game yo, nama game yo. Entah dah dari maaf. Mari berenak kana lanta tidak wadani orang orang jabatani. Guys yo dan dia tan kami sih takka shashi takka warab bisni balles. Warab bisni lafis rabidan aja jabisa. Mali ilma nama takko yecho. Inni le fayyama kan keetii maybe yookaan yaanni kun bar overii nama dhufee kuma lama digdamii sadillee obsitee afurillee obsitee shanillee obsitee akkuma bar waan tokko haroon tokko yookaan ammoo mukni jige tokko marga irratti yoo jissan muka wayii marga irratti yoo jissanii jedhani marga san irra yoo ture margi san ni guba bifa biraatti jijjiira akkasii bar. Marga san gubee gara bifa birooti jijjiiraa jechuudha. Margi sun gara bifa biraatti jijjiirama bakki munni irra ciise sun. Siigalee gatii kana ta'eef ilmi namaa kun cannaqamee waa meeqa sammuu ofiitti baadhatee booda sammuun isaa gara biraa yaada. Kahaasa'uuf kan walii dhiisa walii wallaalaa jechuudha. Gatii kana ta'eef ilma namaa yoo dandeesse gargaari. Yoo dadhabde cadhisuun gargaarsa guddaadha yeroo ammaatitti nama cinqaa keessa jiru tokko irraa cadhisuun iyyuu gargaarsa guddaa akka kiyyatti akkasitti nama naan irraa cadhisuun iyyuu gargaarsa guddaadha. Kanaaf salbaashii qamisi shaashii takka gurdii takka waan achi keessa jiru sanarraa waan takka irraa bitanii sappoorti godhuu jajjabeessu. Anama wallaahi biyya kanatti abbaan barbaadinaa amanatanii abbaan barbaadannaa onnatanii. Baajaajii lafarra deemtu sana ta masriinis ni qabdi ijoolleen oromootis ni qabdi. Oromoo malee yaabbadhu. Tirfiillee yoo kenna isaanii kenna saantifiillee yoo dhiiseef isaanii dhiisaaf. Eegalee. Kanaaf Dubaay jira. Dubaayin keessa jira. Jajjabeessaanii beekeeyyuu yookaan silkii sanuu sinirraan kaasuu meebii silkii sun haati wannoodha arguu malti waan ta'eef anisii takka jajjabeessa.
Bari ada baate na arosan bari jajjabe subee taabee kan ni bar. Ijoollee shamarranii tokko tokkotti rabbii suraa tuftee isayyuu uffata duraan uffata gara 20 uffata guyyaatti uffata 5 6 7 xalabatanii xabatanii shan fees xala keessatti dhiisanii yaani bar kanan na arsa bar. Ansaabii nam tokko nama nagaa yarrabsa. Namni nagaan dhufeenaan mututtiin godha wajjiniin. Aariyaa millee sagaleen. Ana masuuqii dukkaana arabaa gisee uffata bitachuuf dhaqee uffata dhaqee ni laalladha. Ni laala uffata dhaqee garaan deebisee garas deebisee uffata ni laala. Adada tokko laaluun tokko bakka deebisa jechuudha. Namni kun ilma namaati. Sii galee. Boru eessa kufa jedha laala. Haddumee bakka gaarii jirta. Abbaa manaa gaarii harkaa qabda. Makiinaa bareeda oofta. Haadha manaa gaarii harkaa. Ada baate wallaalte malee Oromoo kuni. Oromoo kuni wallaalte malee ada baate dhaggeeffatti hima. Oromoo kuni wallaalte malee. Miliyeenaan gargaara jedhan haadha kasirra irra jirutu jira. Ada baate dhaggeeffatti hima. Jiru gargaarsa barbaadu. Waan qabu hunda kutatee fayyaan isaa maal akka ta'e wallaalame doktora jalaa dhokatee raajiin isaa maaliin isaa qabeenya qabu hunda kutatee harka nama jala qabataa jiru hedduutu jira. Kakaleessa inni nu miliyeenaan nama gargaaru jechuudha. Addunyaan akkas. Akkana. Amma ada baate dhaggeeffatti hima. Ani tu Oromoo nuguma gumaachitee dhiiga Oromummaa ta'e qabamte. Ani gadda gaafan biyya hidhaa suuriitti waggaa hojii tokko namee galee dararame jechuudha. Shumeetii jiddatti. Gaafan biyya kootii dhaabbadhee gaafan namaa dhaabbadhe. Biyya isa hawaasa lamni dhaabbadhu. Akkanuma Oromoon akka calleetti wal cicciiseetu kun. An garuu Soomaaliyaan dida'uudhaaf an deeme. Garuu kan deeme moo Wallaggaatti keessa inni ramadan. Deebiin akkuma koo ofitti deebi'ee ofuma nyaachuudhaa yeroo jedhu dhiisee keessaa bade jechuudha toluu jennaan. Maaliif namni gaafa biyyaaf qabsaa'u gaafa biyyaa bahu obboleessii ofii gorsuu qaba. Obboleettii ofii gorsuu qaba malee walitti yaa'anii wal cidhuun maal ta'u. Dhuma kana amma nama aarsee biyya keessa nama galchu wallaahi laazim. An amma mataa kootiin eenyuun deeggaru maaliif maatii kan rakkina keessaa baasee gaafa biyya kootii gadi ba'ee dubbadhu jira. Guyyaa rabbee akka namaa taate akka namaatti nama guddaa bootaa guddaa na kaa'ee beeka. Uummata Oromoo miidhaan hin gahu, hin darabamtu, najjeefamtu, haati hiyyeessaas hin tuqamtu, ittiin hin tuqamtu. Garuu waraana mootummaa kan jedhamti wallaahi laazim nama uffata waraana mootummaa kaa'atee miskiina reefuun arge meeqan argeen mootummaan quban qabu birii nyaachuu jedhee garaa ofiitii jedhee garuu isa kana ijatti itti naan deebi'a maaliif mootummaa bira dubbachuuftis yoo tokko ta'an itti dubbatamu yoo tokko ta'an itti himamu gaafa itti kaatee waa dubbattu kil godhanii dhaanii lafa buusan nama ajjeesu hin beektuuti. Arsiitiin amma hin gadda dhufee kun himaraatiin dubaa keessa. Gaardii kenname dirqama gaardii kennamu gaardiin tun kennamne dhagaa ta'ee lafa buusu beessa dha'u. Maaliif gaardii horatti maal jedhanii gassi irraa lallaban fuudhanii suuraa maxxansanii. Maalni kun nuti numatti wal yaa'ee wal fixaara. Sobaa miti kun mileessa nu keessa jiru hin beektan. Dirqama anu shuguxii anu amma mataa gootiin ani ispoortii nyaamee kamiti tokko naa ajimaanee hin jira tokko naa hirutee natti tettu. Nama diidama garan gagalchaan ofii gootii mataa gootiin nama dhufee qaama natti siqi. Maaliif waan hin of bira dheefu of dandeettiin qaba. Garuu arsiitiin waan of dandeettiin nama xiyyiitiidhaan naanii lafa buusan. Xiyyiitiidhaan ana harkaan dhuman garuu xiyyiitiidhaan naan kanaafuu eegumuu qaba dirqama. Dirqama gaardii dhageessi goonni Oromoo meeqa nyaatamee jira meeqa gubanni garaan nu madaa'ee jira. Kan akka Haacaaluu Hundeessaa kan akka Waaqoo Guutuu kan akka Taaddee Birruu meeqa dhumee jira lafarraa kan eegoodhaan gaachanaan irraa ture eeboo malee jechuudha xiyyiitii mallattaasaa malee jechuudha. Kan isin hin beektan qubaan qabdan suuraa namaa maxxansaati asirratti irraa fuula gurgurtuudhaati waan feetan haasa'a. Hin barbaachisu uummata Oromoo rabbi isin abarsiisa. Wallaalaan jira wallaalummaadhaanis itti galwanneessan waan ta'eef. Imiraanii tokko beektaa Imiraanii tokko. Imiraanii hin beeku garuu ani uummata miidiyaa kana jedhamu manna beeka malee hin beeku bara. Rabbi daayyaa kana si kennee bara. Imiraanii san maal goota Imiraanii san yoo argitee jette. Yoo argitee jette jechuudha shamarran hedduu onnee nyaatee beektaa namichi sun onnee shamarran hedduu lafa kanarraa fixe. Imiraanii san yoo argite jechuudha osoma inni hin argine osoma inni hin niyyatin uttaalii kallacha naadhiiti. Kallacha iitu maal ilkee 30 lama irraa naqa ilkee 30 lama. Dubaay keessa jira. Nattiris. Anattiris. Shintibeetii tor galfadheen irraa galtaadhis. Shintibeetii nu hangeeffadha. Akkuma qabaa nu hedheetu ma shintibeetii geeffadha. Shintibeetii geeffadheedha laayyee maamaa fuudheedha. Hin garamne. Akkana fannifnee funuunsinee kaan akkana fannifnee kaan ishaan jala qabne. Hawaala irraa akka manni lama ijoollee shamarran irraa dhaabbatu akka miskiinaa nyaatamu.
Yoo walii gallee jenne waan baay'ee godhuu dandeenya sii galee. Kanaafuu ani irratti walii galuu qabna. Karaa keessaatiin fa mari'achuu qabna. An gaardiin kan babar. Gaardiin jira. Qabeenyaan kan qabee kan narraa tokkodha. Ramadaan inni osoo gardii godhatte waan gaariidha. Ramadaanuu gaardiidha beektaa? Gaardiidha. Gaardii namaaf birmata qaruu otoo lakkoofsa qabaadhe waan keessaa jechuun jira malee.